bahanii kan jiranu sagalee bilisummaa Oromoo TV gaaddisa dhugaa ijoollee Oromoo baajaajiidhaan magaalaa Finfinnee keessa galanii kan waraabaa jiranu yeroo ammaa kana egaan akkuma dhageessanu baajaajiidhaan kan isaan dhufan dargaggoonni kun mee eessa fa'irraa akka dhufan dhaadannoo yeroo ammaa afaan Amaariffaatiinis dhageessisaa jiran. kan argatan kun egaa baajaajiidhaan magaalaa Finfinnee seenuu hin danda'amu ture haa ta'u garuu qeerroowwan Oromoo magaalaalee garagaraarraa yeroo ammaa kana cabsanii kan seenaa jiran kan isin asitti daawwachaa jirtan kun. Tullu bollo biskileetiidhaan dhufe tullu bollo godina Shawaa Bal'aa aanaa Bachoo magaalaa tullu bollo irraan dhufe. Egaa akkuma beekamu bakki adda addaatti akka ilmaan Oromoo hin seenne daandiin cufamaa jira. Ati akkamitti darbuu dandeesse mee warra daandiin muraasa cufamaa jira. Nuti akka shabbaaritti nu ilaalaa jiru nuti shabbaarii otoo hin ta'in nama jaalalaa nama tokkummaadhaan bullu nama aadaadhaan bulluudha. Oromoo jechuun Oromoo qulqulluudha malee Oromoon ashabbaarii miti. Egaa akkuma ragaa jirtan tullu bollo farraa kaanee dhufnee jiru saayikiliidhaan. Amma bakkoota garagaraatti ilmaan Oromootti karaa cufaa jiru isa kanaaf yaada maalii qabdu? Karaa cufaa jiru karaa buraayyuutiin akka Oromoon karaa lixaatiin ol hin seenne taasisaa jiru. Kanaaf yaada maalii qabdu qeerroon amma magaalaa seentan? Mirgaan Mirgaan
Egaan daawwattoota keenya yeroo ammaa kutanii karaa boolee irratti sokkanii jiru. Dargaggoonni Oromoo kun bifa kanaan kan magaalaa Finfinnee keessa deemaa jiranu. Haa ta'u malee bakkoota garaagaraatti daandiiwwan cufamanii jiru. Nutis dhaloota